Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. An maqaan koo Bashaanaan jedhanii yuutuubii maatii Yeeshu'aa jedhu nutu isiniif dhiyeessaa jira. Yeroo ammaa macaafa qulqulluu afaan Oromoo bifa baay'ee bareedaa ta'een sagaleen isiniif dhiyeessaa jira. Torbee darbee namoonni ilaalaa jirtan Wangeela Maarqos isiniif dhiyeessinee jirra guutummaa isaa sagaleen. Isa dura immoo Wangeela Maatiyos isiniif dhiyeessinee turre. Guutummaa macaafa qulqulluu afaan Oromoodhaan in dhiyeessina gara fuulduraatti. Har'a garuu Wangeela Maarqos namni caafee eenyudha? Wangeelli Maarqos guutummaatti maal of keessatti qabata? Akkamitti Yesuusin mul'isa kan jedhuu fi Maarqos isa Wangeela Maarqos barreesse irraati immoo maal baranna wanta jedhu waliin ilaalla. Maarqos kun eenyu? Kana ilaaluu fuuldura macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko dubbisa. Innis hojii ergamootaa 12 irraa dubbisa maqaa Yesuusin. Phexros kana hubatee gara mana Maariyaam haadha Yohaannis isa Maarqos jedhamu dhaqe. Achitti namoonni baay'een walitti qabamanii kadhachaa turan jedha. Phexros kana hubatee ni jedhu kuni Phexros mana hidhaa keessaa ba'e. Yeroo sana Yaaqoob irraa morma kutanii Phexros immoo mana hidhaa keessa tursaa jiru. Phexronis irraas morma kutuuf maaliif Yaaqoob ajjeefamutti namoonni jaagammadaniif mootichi Phexrosin isa ajjeesuu barbaade ture. Kiristaanonni garuu bartoonnis mana Maariyaamitti kadhataa turan. Phexros yeroo ergamaan Waaqayyoo mana hidhaa keessaa isa baasu gara mana sanaa dhaqee jechuudha. Manni sun mana haadha Maarqos, mana Maariyaam. Manni isaan keessatti kadhataa jiran jechuudha. Maarqos kun kan biraan kan inni ittiin beekamu Yohaannis jedhameeti. Yohaannisis Maarqosis maquma isaati jechuudha. Inni ilma Maariyaam isheen ammas ni kaaseeti. Bartuu keessa moo hin turre Maarqos kun? Maarqosi bartuu 12 keessa hin turre. Eessaa fidee barreessee isa jedhuu fi Maarqos kuni dhuga baatu bartoota Yesuus duukaa turan dhuga baatu ijaan waan Yesuus hojjechaa ture. Waa'ee Yesuus itti manirraati akka barreessee himamaa. Isa kana immoo Phexros ilma koo jedha Maarqosiin. Akkas jechuun Maarqos waan baay'ee Phexros irraa fuudhee barreessee. Beektonni macaafa qulqulluu kana kan jedhanii fi ragaa garaa garaa dhiyeessaniiti. Wanta wangeelota kan biraa keessa hin jirre Maarqos qofti barreesse. Dhuga baatuun Yesuus wajjin deemee waan sana arge qofa kan beekan. Wantoonni akkasii tokko macaafa kana keessatti argamanii fi waan Phexros barsiise irraa waan Phexros sagantaa garaa garaa irratti barsiisaa ture irraati barreessee jedhama Maarqos malee bartoota keessa hin turre. Kan biraa Maarqos kun fira Barnaabaas hin beekna baay'een keenya Phaawulos wajjin nama hojjetaa ture. Barnaabaas kanaaf durbiidha Maarqos kun jechuudha. Isa kana immoo isa agarra Qolaasiyaas 4:10 irraati arganna sagalee kana. Kan biraan waan Maarqos irratti wanti beektonni macaafa qulqulluu jedhanii Maarqos keessa yeroo Yesuus qabamee gara mana mootummaatti geessamaa jiru dargaggeessi tokko oyyaa maratee teellaa deema ture jedha. Sagaleen kun Maarqos qofa keessa jira. Beektonni macaafa qulqulluu maal jedhu dargaggeessumti sun iyyuu Maarqosii jedhu. Dargaggeessi kun oyyaa maratee deema ture. Afaan Oromoo irraati ol batee jedha. Oyyaa marateeti wantichi jechichi gaafa Ingiliffa isaarraa ilaallu. Oyyaa maratee deemaa ture gaafa qabanii kunis Yesuus duukaa ture gaafa qabanii oyyaa isaatti gatee qullaasaa fiigee dargaggeessi sun Maarqos akka ta'etu himama. Waa'ee Maarqos kan biraan nama dhimma baasu hin turre Maarqos. Kun ergaa guyyaa irraa anas sis fayyadudha nama dhaggeeffataa jirtu. Maaliif Waaqayyo nama jijjiira. Maarqos nama dhimma baasu hin turre. Eessa argina kana hojii ergamootaa 13 yoo dubbifanne Maarqos kun adeemsa Phaawulos hojii wangeelaaf jalqabisa jalqabaa nama wajjin jalqabeedha. Barnaabaasii fi Phaawulosii nu gargaara jedhanii isa fudhatanii kaa'anii turan. Garuu karaa ga'ee Phergee ga'ee Yerusaalemitti biraa deebi'ee dhiisee. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Hojii ergamootaa 13 irraati nan dubbisa isa kana. Ergasii Phaawulosii fi miiltoon isaa mandara Paafoosii markabaan ka'anii kutaa biyya Faafiliyaa keessa gara mandara Phergee dhaqan. Yohaannis inni Maarqos jedhamu immoo achitti isaan dhiisee Yerusaalemitti deebi'ee jedha. Gubbaa isaatti Maarqos nu fayyada jedhanii dhimma nuuf baasa jedhanii fudhatanii ka'an. Garuu Phergee ga'ee Maarqos hojii jalqaban deemsa hojiin jalqaban kana dhiisee nama dhimma baasa jedhanii isaan fudhatanii ka'an garuu isaan dhiisee Yerusaalemitti biraa deebi'e.
Kanaaf Maarqosii nama dhimma baasu akkan turretti gara jalqabaansaa gara dargaggummaansaa yeroo hubannu. Garuu akkuma macaafni qulqulluun namoota baay'ee jijjiiru nama dhimma hin baasne fuudhee nama dhimma baasu godhutti namoota akkasii keessaa tokko jechuudha Maarqos. Baay'een keenya dhimma hin baafnu turre utuu Yesuus nun argatin utuu Yesuus nun jijjiirin seenaa gadhee qabna turre nama bu'aa hin baasne turre. Yesuus gaafa nama argatu garuu gaafa nu fayyisu garuu seenaa keenya akkuma jijjiiru eenyummaa keenya sin jijjiira. Sanyii haaraatti waan dhalannuuf sanyiin sun amala jijjiiramaan dandeettii jijjiiramaan maaliif ayyaanaan ija hojjennuuf gara boodaa nama dhimma baasu ta'e jechuudha. Namichi kun egaa gaafa sana ija Phaawulos fa'aa biraa deebi'eef Phaawulos yeroo biraa marsaa lammaffaa yeroo deemuuf jedhanii ammas Maarqosiin fuudhanii deemuuf ka'u. Phaawulos garuu namicha jibbeera. Namni kuni karaatti Phergee ga'ee waan nu biraa deebi'eef lammaffaa ofiijjiin fuunee deemuu hin qabnu jedha. Barnaabaas immoo fuunee deemnaa jedha. Kanarratti wal morkii guddaan isaan gidduutti ka'e. Macaafa qulqulluu keessaa arganna isa kanas hojii ergamootaa 15:36 hanga 41tti yoo dubbifattanii argachuu dandeessu dubbifadhaa yeroo argattan. Barnaabaasiif Phaawulos waa'ee Maarqos irratti morkii guddaatu isaan gidduutti ka'e. Fuunee deemna fuunee hin deemnu. Phaawulos maal jedhaa? Sababii kaa'ee namichi kun nama wajjin ka'ee nama biraa deebi'a. Galma namaan hin ga'u. Nama dhimma baasu miti. Kanaaf fuunee hin deemnu jedhan. Barnaabaas immoo fuunee deemna malee jedha. Wal morkii guddaa booda gargar ba'an eenyu Barnaabaasii fi Phaawulos. Phaawulos Sillaasii fudhatee deeme. Barnaabaas Maarqosiin fudhatee deeme. Jara lachuuyyuu gargar ba'uuf sababii ta'e jechuudha. Maarqos. Kanaaf kan inni akka nama dhimma hin baafnetti ilaalamaa ture. Gara boodaa garuu akka namaa isinii kaase Waaqayyoo erga eenyummaa isaa hojjetee booda nama dhimma baasu ta'e. Erga nama dhimma baasu ta'e Phaawulos inni sila namicha kana wajjin deemuu jibballee inni namichi kun dhimma hin baasu ittiin jedhellee inni namicha kana wajjin karaa hin jalqabu jedhellee deebisee maal ittiin jedhee Maarqos anaaf dhimma hin baasa. Maarqosiin naaf fidii kottu jedhee Xiimotewositti xalayaa barreessa. Yeroo mana hidhaa keessa jiru inni anaaf dhimma hin baasa naaf fidii kottu. Kana isa arganna lammaffaa Xiimotewos 4:11 irraatii arganna. Naaf fidii kottu jedhe. Amma maaltu ta'e egaa Maarqostuu jijjiirame. Maarqostuu nama dhimma baasu ta'e. Kanarraa kabira maal ittiin jedha Phaawulos hidhata koote jedha ibsee. Namni sila hojii hundeemuun nama kana addunyaa dhiisee deebi'ee jedhee jibbaa ture. Asitti garuu nama kanaan hidhata koo jedha. Eessatti argina isa kana Filimoon 24 irratti. Hidhata koo Maarqos nagaa siniif dhaama. Argitanii Waaqayyo waan jijjiireef Phaawulos deebisee baay'ee isa jaallate. Nama dhimma baasu ta'ee naaf dhimma baasa jedhe. Naaf dhimma baasa jechuun Phaawulos hojii wangeelaa jechuudha karaa biraa. Phaawulos hojii isaa guutummaatti hojii wangeelaati. Miishiniin isaa namoota garaa garaan deeggaramee jira. Namoota garaa garaatu hojii eeggatee maal Luqaas fa'aa Maarqos fa'aa jechuudha. Isaan keessaati Maarqosis nama dhimma baasu ta'eera hojichaa jechuudha. Kanaaf kan inni lammaffaa deebisee akkasitti dhugaa ba'uuf. Erga waa'een Filimoon kaa'uu nafne Filimoon 24 irraatii sammaa arganna. Macaafumtii gara ergaamumtii gara Filimoonitti ergamuyyuu waa'ee dhimma baasuuti guutummaa isaa yoo ilaalle. Maaliifuu nama Onisimoos jedhamu tokkotu ture. Namni Onisimoos jedhamu kuni nama mana Filimoon keessaatu ergama ture. Achitti garuu nama dhimma baasu hin turre. Phaawulos garuu Filimooniif gaafa barreessu ergaa kana namichi inni biratti waa'ee hin baafne ture. Ilmi koo'edha. Mana hidhaa keessatti wal baranii Onisimoos jijjiirame nama dhimma baasu ta'e jechuudha. Hidheetu waa'ee Onisimoos barreessaaf. Maal kaasuu barbaade? Yesuusin baruun, Yesuus nama argachuun nama dhimma baasu nama godha. Maarqosiin nama dhimma hin baafne, nama deemsa jalqabee fiixaan hin baafne, nama dhimma baasu godhe. Onisimoosiin nama waa'ee hin baafne, nama waa'ee baasu godhe. Akkuma kanaa jechuudha. Anaaf isinis nama waa'ee baasutti jijjiirera wangeela. Ofirratti argine hin beekna. Kanaaf egaa Maarqos erga nama dhimma baasu ta'e nama waldaa dhaabu ta'e. Nama waldaa dhaabus ta'e waldaa Aleksaandariyaa Maarqostu dhaabe. Kan biraan Maarqos maal hojjete? Hojii guddaa inni hojjete wangeela arfan waa'ee Kiristoos dhugaa ba'an keessaa good news nu qabnu keessaa wangeela arfan keessaa wangeela tokko nama barreessite jechuudha namni kun. Waa'ee Maarqos kana yeroo jennu wangeelli Maarqos barreesse kuni bara 65 barreeffamuunsaa namoonni garaa garaa hin dubbatu. Wangeelota arfan jiran keessaa wangeelli dura barreeffame wangeela Maarqos. Wangeelonni sadan Luqaas,
Maarqosiif Maatiyos olitti dhiyoo barreeffamanii isaan keessaa garuu dura kan barreeffame Maarqos. Wangeelonni kun sadan wal fakkaatu. Maarqos, Lukaasii fi Maatiyos jechuudha. Wangeela Maarqos barreesse kana keessatti egaa maal arganna? Maaliif barreeffame? Yesuusin akkamitti ibsa Maarqos kan jedhudha. Barumsa irraa wanti isin argatan tokko maaliif yeroo macaafa qulqulluu sagaleedhaan isiniif dhiyeessinu sana dhaggeeffattanii maal faatu kee jira isa jedhu akka yaaddan barbaanna. Kan biraan immoo yeroo ofii keessanii macaafa qulqulluu wangeela Maarqos dubbifattan illee Maarqos akkamitti Yesuusin ibsa maal faa ibsa isa jedhu akka hubattan barbaanna. Yesuusin akkamitti mul'ise Maarqos? Yesuusin Maarqos hojjechuuf kan dhufe Ingiliffaan suffering servant nama tajaajiluuf kan dhufedha. Maarqos akka Yesuusin ibsutti. Yesuusin karaa biraa akkamitti ibsa? Hojii isaa nama baay'ee beeksifachuun barbaanne. Namoota baay'ee fayyisee eenyutti illee akka hin dubbanne. Jaamaa fayyisee hin dubbatin. Lamxii fayyisee hin dubbatin jedha. Hojiin isaa paablikii akka baay'ee beekamee fi ittiin beekamu akka inni hin barbaanne bifa kanaan ibsa. Kan biraan hojjechuudhaaf dhufe kan dhufe. An namootaa fi hojjechuuf hin dhufe malee namoota hojjechiifachuuf hin dhufne. Akkuma Yesuus jedhee jechuudha macaafa Maarqos keessatti. Kan tajaajiluuf dhufe jedheetu ibsa. Maarqos Yesuusin yeroo mul'isu. Kan biraan Maarqos maal booldi godhee mul'isa waa'ee Yesuus? Aboo Yesuus qaba ture. Seexanoota ifatee yerosuma keessaa ba'an dhukkubsattoota baay'ee aluma takkaa fayyise. Aboo Yesuus qaba ture. Bifa garaagaraan booldi godhee mul'isa. Namni Maarqos jedhamu kun Yesuusin yeroo mul'isu. Kan biraan Yesuus akka inni bakka qoommii deemuu jaallatu barreessa Maarqos. Saba baay'ee tajaajilee isa booda gara gaaraatti jalaa sokke jedha. Iddoo qofni itti sokke qofaasaa jedha. Qofaa Yesuus qofaa deemee kadhachuu akka jaallatu Maarqos iddoo garaagaraatti irra deddeebi'ee dubbata. Maarqosuma keessa qofatti immoo jechoonni argaman jiru. Maarqosuma keessa qofatti immoo miraakiliin yookaan dinqiin argaman jiru. Wangeeluma Maarqos qofa keessatti immoo fakkeenyonni argaman jiru. Wangeela Maarqos gaafa laallu jechuudha. Amma fakkeenyaaf wangeela Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 26 kaasnee yoo dubbisne fakkeenya tokko dubbata Yesuus waa'ee sanyii. Namichi sanyii facaasee sanyichi ofumaan biqilee guddate dhumna baasee daraaree ija godhatedha. Waa'een fakkeenya kana Maarqos keessa qofa jira. Fakkeenya kan biraan Maarqos 13 yoo laallu waa'ee dammaqanii Yesuusin eeggachuu fakkeenya eegduu dammaqeedha. Fakkeenya kennee raate dammaqeedha eegduudhaan. Fakkeenyi kunillee dhimmanii dammaqanii Yesuusin eeggachuu kan jedhuuf kenname Maarqos qofa keessatti kan inni kenname waa'een eegduu dammaqaa. Dinqiin Maarqos qofa keessatti argamu jira. Dinqiin Maarqos qofa keessatti argamu dinqii namicha arrabisaa fi gurrisaa duudaa ture fayyifamee Maarqos qofatu barreesse dinqii kana. Kan biraan namicha jaamaa Beetsaydaati. Dinqiin Maarqos qofti barreesse. Wangeela Maarqos keessatti waan adda ta'e warra kana argina jechuudha. Kan biraan immoo afaan Aramaayikiidhaan kan barreeffamanii jechoota Maarqos qofti barreessitu jira. Waa'ee Yesuus jechoota Yesuus dubbate. Jechi jalqabaa Yesuus dubbate afaan Aramaayikiin wangeela Maarqos keessatti barreeffamee jiru Maarqos 3:17 irraati. Obbolaa lamaan bartoota Yesuus keessaati. Ijoollee Zebdiyoos, Yohaannisiif Yaaqoob bo'een erges jedhee waan. Ilmaan qaqawwee jechuutti kama afaan Oromootiin. Jecha kana Maarqos qofa keessatti arganna. Jechi kan biraan afaan Aramaayikiin barreeffamee nu Maarqos qofa keessatti argannu taalixa aquumii kan jedhu. Taalixa aquumii jechuun Maarqos 5:41 irratti arganna. Intalosiin jedha kai. Mucaa ishee duutee ciistuun namoota biraa gadi yaasee taalixa aquumii jedhee kaase. Afaan sanaan barreeffame kunis ammas afaan Aramaayikiidhaan kan barreeffame jecha sadaffaan namicha ammas isiniif kaase duudaa fi arrabni isaas didaa kan ture sana ifaataa jedhee arrabasaa banee fi gurri isaas dhageef jecha sadaffaa ifaataa jedhu. Ifaataa jechuun afaan keenyatti gaafa eenyu banamee isa jedhutti hiikama. Kanaaf wantoonni adda ta'an macaafa Maarqos keessatti argaman warra ammas hin jedhedha. Dinqiiwwan barsiisawwanii fi jechawwan Aramaayikii Yesuus ofiisaatti dubbate. Kunneen
wangeela Maarqos qofa keessatti argamu. Yeroo wangeela kana dhaggeeffatan kana sammuu keessan keessa keessanii akka dhaggeeffatan. Inni kan biraan macaafni wangeela Maarqos gaafa dhaggeeffatan Maarqosiin idda dhaloota Yesuus akka Luqaas fa'aa ibsan akka Maatiyos fa'aa ibsanitti toora dhaloota Yesuus irraa ka'ee deemaan dhufne eessumarraa jalqabe cuuphamuu Yesuus barsiisuu Yohaannis Yooppaan cuuphamuu Yesuus isa booda milikkita Yesuus boqonnaa tokko keessatti milikkita Yesuus hojjetetti seene. Irra guddaa kan inni xiyyeeffate humna Yesuus irra jiruu fi dinqii Yesuus hojjetaa ture. Dhaqee dafeema boqonnoota 16 qofa qaba. Du'u Yesuus du'aa ka'u Yesuus. Akkasitti mul'ise malee toora idda dhaloota Yesuus eessaa dhufu Yesuus waan akkasitti irratti hin xiyyeeffanne. Kanaaf dinqiif aboo baay'ee argitu milikkita Kiristoos Yesuus mul'ise baay'ee argitu. Wangeela Maarqos gaafa dubbifattan gaafa dhaggeeffatanis Waaqayyo sinaa eebbisu an ergaan tokko siniif qabu akkuma Yesuus Kiristoos ifaataa jedhee dhimmi kee ifaataa. Dhimmi kee siif banamu. Inni kan biraan immoo Maarqos irraa maal bara yoo jettee anis maalin bara yoo nufiin jedhee nama dhimma hin baafne warri turre Yesuus Kiristoos yeroo nu argatu nama dhimma baasu taana. Waaqayyo nama dhimma baasu si haa godhu. Ameen jedhi. Waaqayyo nama dhimma baasu si haa godhu. Asirratti ergaa gabaabduun ofii kootii macaafa qulqulluu irratti hundaa'etti dabaluu barbaadu. Jireenyi keenya inni kiristaanummaa fuulduraa fi inni kiristaanummaa fuula boodaa gargar ta'uu akka qabudha. Namoonni baay'een akkuma amala isaanii isa keessa kaleessaattuu kiristaanummaa keessa jiraatu. Nu garuu akkas ta'uu hin qabnu. Maaliif Phexros yeroo ibsu sanyii hin badnetti dhalattanidha. Eenyummaan keenya inni badu inni dadhabaan kaleessaa nurraa fudhameera. Nu har'a Yesuusiin lammaffaa dhalanne. Sanyii hin badnetti. Dukkana keessaas gara ifa isa dinqisiisaatti dhufneera. Kanaaf amalli keenyas jijjiiramuu qaba. Nama dhimma baasus ta'uu qabna. Nama maqaa gaarii qabu ta'uu qabna. Waaqayyo sinaa eebbisu. YouTube channel keenya subscribe gochuun dagatinaa. Nagaatti.